أبشير جدي أما اللي إسي ججبيسون ما إني أسو حديث بيكو نبي عليه الصلاة والسلام إن تلجار سكبتو نما بيرو سينسيف تجدو أبارسي ربي رهاجراتو أبارسي ربي رهاجرات إن تلسلا أموتين إلا الأبارسي ربي إرجرو وسو مجان كون كبيرة جراتو تاتي سقاقلو ما هدو ولين دلقان كبيديو والكان كيساني إرقيتيف كان فاقين هر ربي نسا ورواتي هر ربي نسا برمتي هر ربي نموتين إنما وكتي بدي أموتين بردلبسي جلد دلقو هر ربي ملبسونو سلا كيري إسات إساف كيري دا سلا إساف ألفين سلا مكا شيكا أموني كا مكا شيكا كبتي سلا كسين دلقو هر أموتين الربي مكان شيكا اللي كمبن أموتين نمني شيكا اللي وان انتاني أموتين فوري أكمنتي ننقل ربي أموتين فيديو يسيسنو أكباتو هر أسلامو إني دي بي إيه أبشير جري أموتين ججبيسو كبا سلا أموتين كحديث نبي إرتي كرأي intala ammootiin sojaarsa qabdu nama biraa irra seensifte rabbi abaare kana bijedhan sila ammootiin waan sammantan suuqa qabu sila hardhumatan ammootiin illaan tabiraa yookaan harargee keessa yookaan bakka birooti ammootiin nikaa ammootiin hidhate uftarreebbee suuqa qabu isii ammoo nushuuzummaa akkanaa mul'ifte sagaagalummaa mul'ifte sila wakkuma kana irraa xalaaquu qabaayu wattuma tana gadhiisuu qabaayu sagaagalummaan kana caala hin jiru siigala maaliif kana dalagaadha hin balleessin hin jedhinain guddaa balleesse sab balleesse sirree sab balleesse maali ammootiin fi bii gubbatti ammootiin waa tokko as gubbaratti ka shari'aalleen amis jaalan beeku waan akka dhageetti namni nama badii tokko dalage gubbatti jajjabeesse akkuma isaatti ilaalamaa jedhan mee amma inni aamshirna jala haamileen sin caphiniin kun itti jajjabeessuudha moo irraa laaffisuudha ustaazi gaafiidha. Barsan umayyuu jedha wannummaan anummaanuu sanii jedha barsan isiin jira har'a salphinnatti isii oofaa jira abshiir ammallee itti fufi dalagaa kana irratti ammootiin jajjabaadhu jedhaanii jira har'a viidiyoo namticha kanaatu mul'ate malee ka halkan keessa nama biroo waliin haasoitu yookaan heddutu jira viidiyoo sila ammatuni heddutu jira rabbiin ol mul'ise har'a rabbiin ammootiin illaan akkanumatti ammootiin illaan salphinna isii ol mul'ise har'a tana silaalaan irraa ammootiin inni baqachiisuu qabaayu jira har'a rabbiin eegasii salphiseetiin hin jedhe har'a irraa baqachiisuu qabaayu nama diiniiti hadiisa hime Ustaada sheeka ani isin qabadhee jira waan kana dhiisa wanni kun deebee gara ulamaa illee yookaan isinillee mataa gaddeebisanii ulamaa itti nabaa illee mataa gaddeebisanii arrabsama isin arrabsamtanii osoo dhiiftanii numaa shabaaba kanatti irraa haasaya osoo dhiiftanii natti tola maaliifi isin xiqqeenya keessan waan hin feeneef isin galame boruma ganama isin xiqqeessan amma namni baay'een garas guuree nama arrabsaa jira argaa jira osoo waan kana dhiiftaniidha irraa dhaabattanii akkuma laaltanii gara fedhetta fassaratu hadiisa firbooniyyee matarratti afannifatu kitaaba tokko itti barreeffatu rakkoon qabu isin osoo dhiiftanii jedhan yaada kiyya garuu iyya nagaatti salaamu alaikum warahmatullahi diiniitiin rakkoodha namni diin rabbii qabu isaa kana qabuu qaba akka sheekni yoo qabe sanitti sheekaa roobee jecha kanaaf jechuun haa fudhatan malee sheekaa roobee wanni ni balleessan hin jiru maal jedhan yoo diin rabbii namni qabaate akka diin rabbii sanitti deemu yoo durriyyee akka kennaa taate bifa durriyyummaatiin namni irra laalu nama diin rabbii qabu namni ilaalaa beek yoo inni qoshaashaa wayii yoo inni waan wayii ile mrisha sani miti amma sheeka waan balleessan takka illee qaban amma jetti takkanaan jetta malee kun waan wannaan qabu habiibi wayita arrabsamtu sheetichi gadi bahee wallahi billa jetti na dhageeffadhu kun waan arrabsanii qabu waa maki laali isaan ka dubbatanii sheetichi kun wayita waa dubbatu bakka sheekota akka sheekaatti waa dubbate wayita arrabsamu hoo namni akka sheekaatti arrabsa sheekonni wanaatti darasoonni wanaatti jedhan sii galee ammi isaan bakkana dubbatan malee jedhaan jirru kun kallatta fe kun sheetichi kun ho'imoo geessa ibsaa deemu wannaa dhaaman dubartii adaba qabdu dubartii isin bira rakkatte dubartii qabeenyaan nama biratti rakkatte dubartii humnaan fayyaa dhabdee waa godhatu dadhabdeedha malee kana durriyyee ruuza nyaatee kuufee waan ta'u dhabe osoo abbaan warraa nikaa irraa qabu osoo abbaan warraa ganamaa galgala isii akkanatti boo'u durriyyee deegee ofii mul'isu namni keenya harka irra qabee dubartiin kan argite gaafa viidiyoon jaraa gabbee illee hagana nama lekkaan jirtu haganatti waa saalfataan jirtu akki rabbiitu wallaaliidha namni obboleessumaaf obboleetti ufiitu saalfataan dubartiin kanaa rakkoon jiru kana ati maa taate waan fedhe taate
haadha teessanii maalii akkasii maalii jinni jaanka haadha tiyya yoo taate bar kabajaa isiin obboleetti yoo taate bakka isiin kabajaa ofitti qabde sanitti anillee kabajaa itti qabee achitti kunuunsa haadha tiyyaaf abbaa hiyyallee yoo namni yaaki isin qooyyaani ka jedhu akkuma Kadiir Martuu jedhe banaa jennaan dhimma bantaan bakka wannummaan isin karakkaru takka illee hin jiru maal abbaa tanikaa qabdu tashee ni kadhatee nikaa godhate marti yoo akkana taatu wallahi kun eebi guddaa akka ummata muslimaatitti kana keessa nammoo wanni ati argitu ijoollee muslimaa irraa malee hin argamu wanni kun maali isin musiibaan nama keessa adda isin buute akkamiin namni biyya faranjii taa'ee qilleensaan biyya biraatti akkana isin godha ati nama amma mee of laali namni akkamitti akkasi godha biyya biraa taa'ee bar namni bilginnaa gamta akkatti nama bira jiraatee nama waliin baalagee waan barbaade ta'e isa wayya asii achitti namni akka nama riimootii yookaan wanni waa oofuu olii gadi isin oofaa bulu halkan guutu wallahi nama jibbisiitu wayita akkana kana waatu obboleetti waliin dhalattee ajjeesisu godha ani viidiyoo isiisan viidiyoo mijattii san afur laale wallahi billahi yoo rabbi irraa nagaa hateen beeku firee afur laale maali ijoolleen muslimaa kun kanatti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiisa gorsu akka achumaan waan gorsa fedhee fi waan agartee eenyuwaaniin Muhammad Bayaanii faan erguu fedhe ergaa akka dabarsuu fi namni viidiyoo kan argu guutuun akka irraa gorsa fudhatu akka dubbatu karaa gadhiisaa fi isin jechuufan ture maali jennaan nama tokko hin arrabsanii maqaa balleessanii jechuuf yoo ta'e ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo jalqabaa Muhammadul Amiin jaaniin yoggaa dhufan yoggaa boodarratti immoo gartee yaa qawmi qulu laa ilaaha illallah tuflihu jedhan yoggaa haqa qabatan yoggaa dhufan isaan mu'amina jedhee santuun garagalee ka agartee saahira agartee kaahina waan adda addaa maqaa addaarra kaanii jechuu arrabsamuun waa magartee waan haraamiti namni haqa dubbatee ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam jedhan hadiisa Aishaa radhiyallahu anha man iltamasa rida an-nas bi sakhatillah sakhita Allahu alaihi wa askhata alaihi an-nas jedhan namtichi jaalala namaa barbaade jibbaa rabbi waan rabbiin jibbuun rabbiin jibbeete gartee ummanni illee akka jibbisa godhaa jedhan man iltamasa rida Allahi bi sakhati an-nas radiya Allahu anhu wa arda anhu an-nas jedhan namtichi jaalala rabbi barbaade namni jibbee jaalate dantaa ilma namaati jedhee haqa jirtu waan rabbiin murteesse waan ergama rabbii kaanirratti deemee dubbate san rabbiin illee jaalateeti ummanni illee akka jaalatu isa godhaa ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam kanaafuu waan jiru kan nama kana dhaabadhu jaanii haddiirra kaa'uun maali jennaan ushaa jennaan harreen maqaan tokkichaa jedhan maqaa ustaazatiin deemu guutuu arrabsama ummata haqarra jiru ummata agartee haqaaf dhaabbate hundi wajjin arrabsama agartee namni tokko waa hoggaa barsiisu agaan sheeka hoggaa ta'e dhoksamee yookaan ustaaza hoggaa ta'e dhoksamee fi isa durii jedhamu akka fedhanti hafarsuu miti ilmi namaa kun walqixa dogongorame jennaan dogongorri ni himma الحق أحق أن يقال وما الحق أحق أن يتبع دبين نمني تكو أستاذة ساتو بدي بدليسي جنن بدي ونس نور عبر جلمون جندوكا حديث مسلم رأي تكو سنهما رجم ربي صلى الله عليه وسلم حديث نمتي تكوتون عربي تكوتون لفاكة دعوة قوله وصور رجم ربي جنتي قرصكين ما جده من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى جده رجم ربي برت الدقون قوري كلمة ومن يعصهما جتشونكني ربي في رجم ربي أكتو كتو تكبيلك ومن يعص الله ورسوله جتشوك وتره ومن يعصهما جده ولتكبي جتشان إسهل لمن نمني خلفه خراج ديسة جرينا رجم ربي بيس خطيب القوم أنت جرين أبوتي غرسا ومتى غرسا فوقتها جاينا كتير نمو ولا كتير شو تسك أبني كجيل جنيف جتشا ألفاظة تدوبتني بيس جرين بدأ يعني nama wala katti badii dogongora facaase gorsi gadhii sun fi nama badii irratti argame tokko haadhi manaa badii irratti argamte jennaan keeysan gorsuu wama jiru gubbaanis gadi bee arrabsuu dhiisuun yookaan badii akka bodhiisaa maqaan dheedhaa jedhee irraa difaa godhuun wama jiru ergama rabbiitiin sallallahu alaihi wasallam difaa godhanii jiran eenyurraa intalotti gartee zinaa gootee dhuftee ergama rabbiitiin sallallahu alaihi wasallam na xaaharaa jettee dhuftisan ogaa Khaalid dhagaachan dhahee gartee arrabse shii ما هي خالد جرنين خالد ديس جرنين برين تلون تنتوبة نشين توبته أصو متى مدينة فدان قودة ما عندني جاي يريدوا بتن وإني كسي ومجرو جرو فارسو في وأنا كنا ما جهاد قريه وكان أمو قرته صحابات ده تكوتي